itti namanne. Abiy Oromoo miti jechuun garuu an Oromoodha utuma jedhuu bara. An Oromoodha jedhee otoo himatu inni Oromoo miti yoo jetteeni. Lakkoofsa Oromoo miiliyoona 50 keessa nama tokko hir'iste jechuudha. Akkamitti Oromoof qabsaa'aa taatari? Nama kana lakkatu Oromoo taate sirraan eegamu. Wanti kun bar nama dallansiisa. Maalirraa kaatee kana gooteettaan? Wanti sarraa eegamus ani bar jara kana nas kaa'e. Istiraateejiidhaaf ta'uu danda'a. Waan innis otoo sittiin himin kana gochuun qabu. Ana otoo natti himin kana gochuun qabdu na dabbareera. Silaawan sin abdadha. Maa kana goote mi natti himi. Waanuma na fayyadu natti himi. Jettee isa gaafattee yoo inni ignoorsi godhellee dhimmati Oromummaarraa fudhattuuf maali? Kanaaf keessattuu dhaabbileen Oromoo itti gaafatamummaa qabu. Oromoo qoqqooduu keessatti qooda olaanaa warri qabdu dhaaba Oromoo keessa warra hooggantoota. Ela abaa'oome dabballeen tokko too dhufee waa'ee akeekaaf kaayyoo adda bilisummaa Oromoo natti himeen Amboo Jibaatiin Meeccaa fuulduratti sa'aatii 2 waraabame televezyiiniin Itoophiyaa poolisiin pirogiraamii keessatti waraanni maaloo ta'ee leenjisanii ba'an ijoollee bar amma geggeenya. Abaa'oon utoo nu leenjisaa inni leenjiidhaaf nu fudhatu bar. Waggaa 16 waggaa 17 minaamin nurra hin jiru qaamni nafti. Achumatti nu guddifata malee qeetti. Televezyiinii Itoophiyaatiin olola ooftee karjallee Amboo seenii gaajaa dhugnee baan. Okay? Eenyutu innaa sana nurratti qaxaqaxaa ture karjallee keessatti Tigiree